والله يركني بنا يركني ولد يجيب تجري ساف بنادين يا رب جري ساف بنادين ده ولد كاس أمو ما ولد كاس جبتو ترى اللي سجلين وباس رزقي وعنيان فينا نت مسكين بارتي تكلم كسنجرون ومنيان فينا ومنيان يقف بربان ندوران. اوكي كم يرتقي فتوة كين دي بني دفني جرام جوار محمد جتودا يرو أمات أورمو إدو سري تدام قودة جراي جتودا جوار محمد أوف ميرا في مالي روتو تو كمالتا ميرا نما إنتاجيفتو ميرا عمر سالة إنتاجيفتو ميرا نما إنتاجيفتو ميرو في قفا إنتاجيفتا ديما جتودا waan kana dhiisi yeroo kanatti ta'u yeroo kanatti waan akkana kana hin godhinu soo jedhaniitti deemee jira yeroo ammaatti immoo Oromoon bakka sadiitti qoodee jechuudha walitti bu'aa jira jechuudha istiin jechuudha ganama har'allee waan tokko maxxansee jira wanni inni maxxanse kun maal jedha kuni Finfinneedha moo odola piipin keessa jiraatudha kun beeladhuma duuka uummanni kun keessatti waan jedhu barreeffama gabaabaa wayii barreessee jiran waan kana dhiisi yeroo kanatti hin barbaachisu uummata addaan qoodaa jennee waan kana jala buunetumaan itti himaa turre jechuudha barreessa fi turre garuu hin dhageeffatu yaanqina jawaari keessa yeroo baay'ee uf malee nama biraa hin dhageeffatu kana irraa deebinee ilaallu ammatti Oromoon iddoo sadiitti addaan qoodamee jira jechuudha inni tokko warra Jawaariin deeggaruudha warra Jawaariin kun qulluma godhee waaqatti dabarsee Jawaariin qofa ilaaluudha jechuudha inni biraa immoo warra mootummaa deeggaruudha inni biraa immoo jechuudha warra homaa hin deeggarre warra Oromoo deeggaru jechuudha warra Oromoo fi Oromummaa qofa deeggaru jechuudha garee san keessaa nuyi jechuudha warra Oromoo fi Oromummaa qofa deeggaru kana mara kamuu nu hin deeggarre nuyi jechuudha amma itti yoo ilaallu Jawaar Muhammadii dogoggora dalagaa jira homaa gaafii qabu dogoggora guddaa dalagaa jira jechuudha keessattuu qabsoo karaa nagaatiin haa ta'u yeroo ammaatitti jechuudha yeroo gareen Dabratsiyoon kan Tigraay keessa socho'aa jiru jechuudha yeroo ammaatti qabsoo karaa nagaa adeemsifna jedhee wal gurmeessee deemaa jirutti mootummaa irratti duula baruu sirrii miti jechuudha yeroo barbaadan wal qeequu hin danda'u yeroo biraa garuu yeroo kanatti sirrii miti gareen suni Oromoo hin jaalatannee yaadna taanaan dogoggora garee dura Oromoo fixaa ture garee Oromoo ajjeesaa ture garee Oromoo miidhaa meeqarraan gaa ture yeroo ammaattillee qabsoo karaa nagaa adeemsifna jedhee Tigraay keessatti wal qindeessaa jira jechuudha wal qindeessuun isaa mootummaa Tigraay kuffisuuf otoo hin taane ammallee karaa waraanaatiin dadhabisan karaa qabsoo nagaatiin mootummaa federaalaa aangoorraa buusuuf yeroo inni yaalutti Jawaar as bahee isaaniif deeggarsa ta'uu mataa isaatittuu dogoggora jechuudha dogoggorri biraa immoo waa'ee faannootiin wal qabatee jechuudha aayidoloojiin faannoo fi Oromoo gonkumaa wal wajjin hin deemu gonkumallee walitti araaramuu hin danda'u Oromoon kan inni jedhu federaalizimiin sirna dimokiraatawaati Oromiyaa keessatti biyya keenya irratti abbaa taanee sabaaf sablammii biraa wajjin immoo walii gallaa jiraadha jechuudha sun immoo amantaa takka saba takkaan Itoophiyaa bultu ijaarraa jedha kanaaf Jawaar dheengaddi interview isaa keessatti maal jedha zammana kaasee jechuudha hoogganaa faannoo wajjin akka haasaa jiranitti waan kaasedha inni kun mataa isaatittuu dogoggora jechuudha Jawaar dogoggoroota baay'ee raawwataa jira namni guyyaa guyyaan dogoggora raawwataa garuu dogoggora isaa sanirraa yeroo gara yerootti barataa kan dhufuu qaba jechuudha kan biraa immoo amma qeeqni Jawaar kuni qeeqa waan filannoon dhiyaattee fi duula na filadhaa fakkaatee harkaa jechuudha duula na filadhaati amma akkasumatti kan namni baay'een jechuudha duula na filadhaa harkaa fakkaate maaliif duula na filadhaa harkaa fakkaate akkuma hidhamee baheeni waan baay'ee dubbata jedhanii etuma eeganii mootummaan kun malee amma filannoo biraa hin qabnu ijoollemmaan warra angora jiran kun nu haa ceessanii jedhee dubbate
amma immoo sobaas deebi'ee filannoon dhiyaannee yoo kana ta'u kanaafuu maal harkaa ta'ee jira jechuudha duula na filadhaa harkaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti namni dhiyeenyatti qabdan osoo gorsitanii jechuudha osoo sirreessitanii gaariidha. Yeroo kanatti silaa yeroo itti Oromoon tokko ta'ee ititee walii galeetiin Oromiyaa bulchuu qabutti akkasitti walirratti duuluu waan gaarii miti isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa nagataa.